Harka fuunee jira jirtoo hordoftootaa fi kabajamtoota warra YouTube chaanal Abdii Smart Itoo biraan hordoftan hunduma keessan nagaa jalaa fi tokkummaan rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhamu jechuudha. Kunis ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiraatan warreen shariyaa mobaayilii fayyadamtan jechuudha. Shariyaa mobaayilii kanneen fayyadamtaniif namoota rasiida yookaan warreega biyyattii namaa erguu barbaadaniif akkamitti akka ergitan isiniif ibsa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kutaa dabala keessatti ammoo warroota sawaa qaban isiniif ibsuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Har'a ammoo hedduun keenya mobaayilii wanta fayyadamuuf jechuudha. Ijoollee keessa jiru namoonni biyyatti kaardii yookaan rasiida mobaayilii shariyaa mobaayilii irraa namaaf dabarsuu barbaadan akkamitti akka namaaf dabarsitan qabamutti isiniif ibsa jechuudha. Okay, sana dura garuu namoonni reefuu gara YouTube channel kiyyaa dhuftan haaraa kanneen taatan jechuudha. Channel kanatti jechuudha dabalamuun subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoon illee like share gochuudhaan akka anas jajjabeessitan ofillee akka irraa fayyadamtan kabajaaf jaalaan isin gaafadha. Subscribe yoo gootan ammoo bal'atoo bilbila santuuqa all notification kan jedhu sanirra kaadhaa isiniin jedha. Subscribe gattuqtanii sekondii lamaaf of saanee jechuudha. Subscribe gochuun keessan akka isin fayyadu fanallee akka fayyaduuf jechuudha. Okay, hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana like gochuun eegala. Namoonni beektan akkuma beektanitti ta'e kan hin beekne irraa haa fayyadamu jechuudha. Kanaaf jechuudha jalqaba irratti rasiida yookaan kaardii mobaayilii irraa gara Itoophiyaatti namaaf dabarsuudhaaf mana meeseejii keessan irra. Okay, mana meeseejii keessan irra erga dhuftanii iddoo akkuma nama meeseejii nama barreessitu jechuudha. Akkuma nama meeseejii voice barreessitu jechuudha. Mana meeseejii keessan irra akka dhuftanii erga mana meeseejii keessan irra dhuftanii jalqaba irratti maal goota jettanii jaha duwwaa gootaniiti asitti gabbootan jechuudha. Asitti karaa jalaatti gabbootanii erga karaa jalaatti gabbootanii akkuma agartan kanatti jechuudha. Qubee taa fi raa kana qubee gurguddaa jechuudha. Haala ammaan isinii barreessaa jiru kanaan jechuudha. Erga haala kanaan barreessitan jechuudha lakkoofsa nama Itoophiyaa jiru jechuudha. Kan irratti erguu fi barbaadan san akkanatti haala kanaan itti barreessan jechuudha. Duwwaa 251 jettanii eeggisa jechuudha. Erga irratti barreessitanii iddoo mallattoomaa seendii kana jechuudha. Iddoo kana tuqxan jechuudha. Erga iddoo kana tuqxanii meeseejiin isiniif deebi'a jechuudha. Meeseejiin teelee asii irraa isiniif ergama jechuudha. Akkamitti isiniif ergama kan jedhu jechuudha. Kun haala amma agartan kanaan isiniif ergama jechuudha. Isin achuma tuqxanii duuba deebitan jechuudha. Ergasii akkuma akkanatti isin ergama jechuudha. Akka amma agartan kanatti egaa akkatti isiniif ergame please choose a denomination reply tokko hanga 3 kanneen keessaa kan barbaadde filadhu yookaan kan fedha keetti filadhu jedha. Fakkeenyaaf qarshii Itoophiyaa 25 akkasuma qarshii Itoophiyaa 50 qarshii hanga qarshii 500 jechuudha. Kan jechuun ammoo qarshiin asii 6 qarshii Itoophiyaa 25 qarshiin asii 10 Itoophiyaa 50 akkasumas qarshii 20 argatan dhibbaa jechuudha gara Itoophiyaatti yoo geeddaramtu. Isin nama fakkeenyaaf qarshii Itoophiyaa 25 fakkeenya nama erguu barbaade asuma lakkoofsa tokko tuqa jechuudha. Asuma lakkoofsa tokko tuqa jechuudha. Haala kana fakkeenyaaf seendii irratti godha jechuudha. Kalas you are sending Ethiopian bill to 25 qarshii 25 lakkoofsa kanarra ergiteerta. Create mobile will be dedicated service to akkas jechuudha. Confirm to reply isa kana jechuudha. Confirm to please confirm reply jechuudha. Irra deebii mirkaneessii jechuudha. Iddoo lakkoofsa tokko akkana gattuutan jechuudha. Iddoo seendii kana tuqxanii jechuudha irratti ergitanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadhaa irraa fayyadamaa isin jedha hordoftoota kiyya. Kanneen hangammaa nafaa turtanii hordoftan baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa viidiyoon kun yoo isin fayyade yoo isinitti tole qofa jechuudha. Like godha. Channel kanallee subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa xaawaa hedduu irraa baranna isiniin jedha. Yaadaa fi gaafii qabaattan gama komantii nagaa yeroo ta'an viidiyoo biraatiin hangalutti deemutti nagaa fi jaalala rabbii bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu nagaatti isiniin jedha. Hordoftoota koo jaalatamuu fi kabajamoo qaqaalii isin jaalladha isiniin kabajaa.
Please ammoo namoonni hangammaa osoo subscribe hin goone osoo viidiyoo kanas like hin goone dhaggeeffattan adara like godhaa subscribe godhaa shares godhaa isiniin jedha. Ciao nagatti.